Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota miidiyaa JSS odeeffannoo yeroo kanaaf qabannee dhufne kan isiniin geenyu ta'a. Haga dhumaatti subscribe like gochuun waliin turaan affeerraa keenya yeroo hundaati. Putin yeroo dhukaasni Raashiyaa humna giriidii Ukraine barbadeessaa jirutti misaa'ila Ameerikaatiin haleeluu hin dhiiftu taanaan misaa'ilaan haaraa oomisheen si burkuteessa jechuun doorsiste. Haleellaan misaa'ilaan Raashiyaa guutuu Ukraine keessatti raawwatame kan gabaafamaa jiru yoo ta'u, ho'a fi qorra gidduutti humni ibsaa hatattamaa namoota miliyoona tokko ol miidhuun dhagahame. Pireezidaantiin Raashiyaa Vladimir Putin guyyoota lamaan darban keessa haleellaa gadi fageenya qabu Ukraine keessatti kan raawwatan yoo ta'u, diroonii 100 fi misaa'iloonni 90 Ukraine irratti roofamuu ibsanii. Putin walga'ii gamtaa nageenya biyyoota Soviyeet duraanii magaalaa guddoo Kazaakistaan Astaanaatti haasawa taasisaa kan turan yoo ta'u, Ukraine misaa'iloonni Raashiyaa bu'uuraalee humna ishee irratti xiyyeeffatanii haleelan erga jettee booda, akkasumas Raashiyaan torban darbe magaalaa Ukraine Diimpiroo irratti misaa'ila baalaastikii fageenya giddu galeessaa Oreeshinkii fayyadamuu ishee irratti ibsa kennaniiru. Walga'ii dhaabbata waliigaltee nageenyaa waliinii kana irratti akka himanitti Raashiyaan meeshaa dandeettii niwukilaraa qabu kana walduraa duubaan oomishuuf kan jalqabde yoo ta'u, ministeerri ittisaa yeroo ammaa kana misaa'ila haaraa kanaan haleellaa raawwachuuf jecha Ukraine keessatti bakka dabalataa filachaa jiras jechuun biyyoota dhiyaatti gurra duuchanii. Targeettiiwwan amma adda baafaman kunneen haleellaa fageenya dheeraa Ukraine meeshaa warra dhiyaatiin naannoo Raashiyaa irratti raawwatteef deebii sirrii kennuuf yoo ta'u, wiirtuuwwan murteen irraa kennamu magaalaa guddittii Kiev keessatti argaman dabalatee kan haleelaman ta'uu beeksisaniiru. Yoo misaa'ila Oreeshinkii baay'inaan itti fayyadamne humni haleellaa kanaan meeshaa niwukilaraa wajjin wal madaala jechuun Ukraine itti sodaa naqanii. Ministeerri anniisaa Ukraine akka jedhanitti bu'uuraaleen humna biyyattii haleellaa diinaa guddaa jala galuun isaanii opereetara giriidii humna hatattamaa biyyaalessaa akka adda citu taasiseera jedhanii. Pireezidaantii Ukraine Volodymyr Zelenskyy gama isaaniin haleellaan tuffii hammaachuu hordofe Raashiyaan meeshaa waraanaa kilaasteraa fayyadamuun nu haleelaa jirti jechuun himatanii. Naannolee hedduu keessatti haleellaan meeshaa kilaasteraa raawwatame galmaa'eera kan jedha Zelenskyy. Bu'uuraaleen misoomaa siivilii irratti haleellaan xiyyeeffate kun tooftaan shororkeessummaa Raashiyaa hammaachuu fi tuffii guddaan Raashiyaan nuufis ta'ee biyyoota dhiyaatiif qabdu agarsiisa jechuun boo'anii boochisanii. Itti dabaluunis haleellaan Raashiyaa hammaatee itti fufee ofirraa qolachuuf yookiin ammoo Raashiyaa jala dhaabbachuuf jecha Ameerikaan neetotti nu dabaluu qabdi. Kuni ta'uu baannaan Raashiyaa ofirraa dhoofuuf abdiin nuti qabnu niwukilaara hidhachuu waan ta'eef nu hidhachiisaa jechuun warra dhiyaatti kadhannaa jabeessanii. Ukraine kana yaa jettu malee Raashiyaan deebii kennuuf sakandii itti fudhanne ture. Ija qeerrensaa isaanii diddiimessanii kan gadi ba'an Vladimir Putin yaadni gowwummaa akkasii Ukrainiif hin barbaachisu jennee jirra. Diddee kan yaaltu taanan garuu biyya Ukraine jedhamtu kaartaa addunyaa irraa haa ta'u malee filannoo biraa hin qabnu jechuun Awurooppaatti cabbii tuulanii. Ukraine haleellaa Raashiyaa irraa of eeguuf yeroo ammaatti sirna ittisaa qilleensaa warra dhiyaa dabalataa akka barbaaddu himameera. Erga Raashiyaan fulbaana 20 bara 2022 waraana hunda galeessa eegaltee asitti Ukraine keessatti namoonni 10,000 ajjeefamuu gamtaan meeshaa waraanaa kilaasteraa CMC gabaasa waggaa adoolessa keessa baaseen ibsee ture. Oduu wal qabaateen ministeerri ittisaa Raashiyaa jimaata kaleessaa hoogganaa Kooriyaa Kaabaa Kim Jong-un waliin wal arguun tumsa waraanaa biyyoota lamaanii guddisuuf waliigaluu isaanii miidiyaaleen mootummaa beeksisaniiru. Daawwannaan Andree Blozov Kooriyaa Kaabaa waliin dandeettii ittisa biyyoota lamaanii cimsuuf michooma tumsa waliinii fi hariiroo waraana biyyoota lamaanii guddisuuf jecha gumaacha guddaa qaba jechuu isaanii dhaabbanni oduu KCNA gabaaseera.
Plus of hariiroon Mooskoo fi Pyongyang tumsa waraana dabalaatem gama hundaan dammaqinaan babal'achaa jira jechuu isaanii dhaabbileen oduu Raashiyaa kan gabaasan yoo ta'u, Kiim ammoo biyyi isaanii waraana Mooskoo Yuukireen keessatti gaggeessitu kan yeroon hin jijjiirre ni deeggarti jechuun dubbataniiru. Daawwannaan kun kan raawwatame loltoonni Pyongyang lola Yuukireen irratti gaggeeffamu gargaaruuf dhiyaa Raashiyaa keessatti bobbaasuu isaanii irratti Kim Jong-un murtee humnoonni dhiyaa Kiev misaa'ila isaaniitiin daangaa Raashiyaa akka rukuttu hayyamuun isaanii wallabdee kana keessatti kallattiin waraanan gidduu seenuu waan barbaachiseef gidduu seennee warra dhihaa waaxalaa jirras jedhanii. Raashiyaan ofirraa ittisuuf tarkaanfii murteessaa fudhachuuf mirga qabdis jedhaniiru. Gama biraan ministirri haajaa alaa Yuukireen Andrii Saabiham gita isaanii neetoo walgayii torbaan dhufu Biraaselsitti taasifamu irratti gamtaa waraanaa warra dhiyaatti makamuuf gara Kievitti waamicha akka kennan gaafachuu isaanii xalayaan Reuters jimaata kaleessa argeen ni mul'isa. Pireezidaantii Volodimir Zelenskiin ammoo waltajjii ho'aa waraana Raashiyaa waliin gaggeeffamaa jiru dhaabuuf yaalu naannoon Yuukireen to'annoo isaanii jala jiru gaaddisa neetoo jalatti akka deeffamuu fi saffisaan miseensa neetootti nu dabala. Sana booda Yuukireen kutaa naannoo ishee isa kan karaa dippiloomaasii deebisuu dandeessi jedhanii. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya odeeffannoon ammaaf qabannee dhufne kanuma. Ulana odeeffannoo biroo qabannee haga walitti deebinutti bakka jirtanitti hamtuun isin hin argin jennee asumaan gargar baanam.